arras walid dachane lamiti ya kam jirtan daga arkafune arantana wa Shanee irraa waa tuttuquu deema sheer walii godha waliingaa wal birangaa qalbiin nama darree dhiyaana warra taaziyaatiif nama jibbiti jaanii nuti namalleen tuyxu Oromooni namalleen geessu qabeenya namalleen saamtu daangaa namaatillee hin saamtu biyya namaatillee hin barbaaddu tafiimoo dabarsiteen kennitu tokko waan inni irraa gartee dhaamsa isinii dabarsuu deemu Oromoo saniin irraa isiniitu tokko dhaamsa haala yeroo ammaa irratti ABO fi KFO'n dabarsan kan hayyoonni fi namoonni garagaraa tarreeffama 16 qabu irratti walgaanii isaanitti waa kennatan itti kennannee jan kanaafi murtiilee 6 isaan dabarsan saniinis wal qabatee haala yeroo ammaan tanaa biitti san keessa jirtuun asuma keessatti wal ammateeti kana wal biraan geenya namni waa sadii hijaadanne hogguma takkallee wanne inni dalaguus galaman geessuuf galii imammatees ga'uu hin danda'u tokko waan dabarse lama tamma keessa jiru sadaffata fuulduraa namni hin tilmaamne waan fuulduraa rabbiitu beeka kanaaf wanni jechuu barbaade tokkoffaa ABO fi KFO'n ibsa gartee isaan ilaalchisee kennan sanee fi haala biyyattii walii qabeetii waa jechuu barbaada gaarii wanni isaan dabarsanii waan gaariidha eebbifamaadha warri itti kennatees waan gaariidha itti kennatan ABO fi KFO'tti garuu dandeettii akkasii ni qabanii wanni kun ifumaaf ka'anii dalagammoo mootummaan yaamicha godheef moo wooma mootummaan godhaa jedhaniin godhan wanni tun dudduudha ifa namaan baatu sababni isaa ABO fi KFO'n achuma keessa jiran arra haalli biyya sanii haala ulfaataa irra waan jiruuf waa hunda ifii qopheessanii isaan itti yaaman kun ifa galaadha isaan dhiisi namoonni biraatu waan ni godhuu hin danda'an ABO wal geesse KFO wal geesse waajjira tokkoon qaban waajjirri isaanii cufaadha ammoo warra karaa nagayaatiin qabsaa'u achuma jiran humaa godhuu hin danda'an waan isaan godhaa jedhaniin qofa godhan waan isaan dalagaa jedhaniin qofa dalagan ammoo dhaaba siyaasaadha kan saba tokko bakka bu'e bara dheeraafis achuma jiran kaleessa hogguu rakkoodha kaarra hogguu rakkoon dhalatte waan if duratti tilmaamaniif isaan hogguu yaammatan rakkooleen biyya sanii eega mootummaan kun qabatee fi as jidduu mootummaan Abiyyi Ahmadiin durfamu biyya san qabate isaanuu ibsa isaanii keessatti dabarsan keessattuu waa lama namni bobba'ee galuu dadhabee duuti namaa Oromoo irraa akka dhaabbattu namni akka nagaan bobba'ee galuu fi daangaa Oromoodhaa dachii Oromoodhaa taciramte akka gartee waan kana irratti hojjetan itti kennannee jan hayyoota walgeessanii fi abbootii gadaatii fi haadha siiqqeetii fi warra abbootii amantii islaama kiristaana waaqeffata isaani warra 16 sanii kan isaanii kennata isaan waan kana hunda guutuu danda'ammoo sanis ummanni Oromoodhaa laalladha amma an kanarratti tees waan kiyya tokkoffaarratti kuni arraan tana biittisan Ertiraadhaa fi warri Tigraay kan Gabra Tsiyooniin durfaman walii galanii tokkummaa uummatanii jiran bifa dirree bahaa ta'ee fi bifa dho'isaa ta'een KFO'dhaa silaa dirree bahaadhaa jechuudha KFO'dhaa dirree bahaadha eenyuuf qophaawanii eessa deeman galiin isaanii eenyu manni isaan itti deeman eenyu qe'een isaan dirree waraanaa godhuu deeman eessa bakki barbaadanootame kana isiniifis ifaadhaa jechuudha haa ta'u hogguu kun dhalatu arra warreen ABO'dhaa fi KFO yaamanii fitte yaamanii waan kana godhaa tokkummaa uummatanii mootummaa naannoo Oromiyaadhaatiitu afeeree gaafa duraa jaanii jiran booda ammoo amman tana gartee isaanumaa fi warra hayyoota sani gartee kan walgayii san irratti waan guyyaa lamaaf moo sadiif wajjin haasawanii murtii dabarfatan rasaasa walitti harkisuu qofa wanni hafe ammas
nuti mootummaa gartee ummata Oromoodha daangaa keenya ka cirame hin deebisin kan ammoo deebi'eetu gartee Oromoo kalee wareegamtee aangotti isaan fiddi arraan tana bakkayyutti namni bobba'ee galuu dadhabe hogguu rakkatannee haammatanii jechuu anaafi ummanni Oromoo qixxee waan abbaan laallatu dubbiin tuni garam deemtee gareen biyya tanaa maal taati waan dhalatu kanaaf Oromoo noo qophii akkam qaba ishuma firraa jechuufillee qophii akkam qaba sababni lolli kun ammatti ka'uu deemuun markaba sadii kameeshaa gurguddaa fi'ee deemu duroonii dabalatee mootummaan Eertiraadhaa qilleensi dhiibee baara isaanii naqee qabdee jirti manguddootti erganii jira manguddoodhaan gartee borukka deebi'ee nuun dha'uuf itti kenninaa jedhanii didan amma gaa kanaafi sababa kanaati wareegamni hin barbaachifne kan kalee gartee warri kalee lola Itoophiyaadhaa fi Eertiraa jidduutti ta'een qaamaa irratan kan hin kabsatin lolli karee gartee guuzatti yaammatanii namuma biyya fi dhawan kan Tigraay ka miliyoona tokko kaga'u namni dhume lubbuun baate qaamni irrate odoo madaan sanuu hin qoorin haaraatti lola mammadaatiif qophii godhaa jira mootummaan Itoophiyaadha kanaafi lolli kun gara inni deemu bakki inni deemuuf Oromiyaadha jechuu dachiin jiidha qabdu achi wareeyni hoo gartee biyya teenyaatu weerarame jechuun lolchiisuu deemanis Oromoodha sigalee kanaaf Oromoon mataa ifiitiif amma qophii akkam qabdi akka warra siyaasaattis akka hawaasa Oromoottis qophii akkam qaba namaan daguudhaaf maal godhan labseemmaan tana gartee namni dhumaa jiru kun akka gartee dhumaatiin ummata irraa dhaabbatu namni nagaan bobba'ee akka galu daangaan Oromoo kan cirame dirree dhawaa Finfinnee akkasumatti bahaa dhihaa kaabaa kibbaa dachiin Oromoodha matakkal kana hunda kaasanii jechuu kun waan saba kanaan dogoggorsuudhaaf afaan faajjeessuudhaaf waan dhiyeenya kana dhalate Oromoo bahaa dhihaa kaabaa kibbaa kaatee dirree dhawaan dachii Oromooti qubsuma ilmaan afran qallooti tuqamuun ta'u jettee Oromoon bahaa dhihaa sagalee takka waa dabarsinaan haalli kun amma nama daguudhaaf sossobanii tottolchanii guyyaa dabarsuudhaaf nama keessatti akka torbaanuma tokko Oromoo wacceef irraa calliftisan amala nuu godhanii dalagaa teenya nuu godhanii waan keenya qabeenya nuu godhanii sanitti jiranii jechuudha kanaaf Oromoon dagamuun qabdu ta dhufu jirtuufillee qophaawaa ta amma harkaanu qabduus kanaaf kuni dubbiin tun Oromoon ilaalti yoo nu ilaalti Oromoon ka jettu taate Oromootu beeka warri biyya keessa jiru dubbiin tun nun laaltu dubbiin tun ammaan tana lollee ammaan tana gartee Isaayyaasii fi Abiyyiin banuu deeman kun nun laalu waan tokkotu jira karaa baharaa biitti tun qabaachuu qabdi dhuga waan gaariidha eebbifamaadha yaada kana yaaduun garuu bara 150 hin geenye karaa heeraatiin loobii bitatanii asab deebisuu ni danda'a mootummaan Itoophiyaadha ummata isaatii wajjin lolaan odoon ta'in kan mallatteesse gaafa duraa gaafa 91 fi 2 kan mallatteesse mootummaa ce'umsaa ka yeroo san dhaabbate TPLF ka bakka bu'u Mallas Zeenaatii fi Oromoo ka bakka bu'u Galaasaa Diliboodhaati warri arrabaalli Itoophiyaadhaa harkaa qabu deebisiisuu danda'a jechuu akka heeraatti ani immoo heerriin injuu kun heera gadaati kan amma kasaanii haalaallatanii san waan abbaan gadaadhaa tokko dabarsee gadaa isaa keessatti dachiis yoo gurguree waan akka dachiidhaa waan akka albuuda dachii keessa jiru waan akka gaazaa kan akka miirkuriidhaa kan akka daayimandiidhaa kan abbaan gadaa bulchee bara 8 isaa fixatee baallii jijjiire gadaa isaa keessa godhe gadaan itti aanu hogguu dhufe deebisuu danda'a jechuudha wanni san hin taane jee deebisuu danda'a jechuudha deebisuu danda'a kanaafu karaa lolaatiin odoon ta'in karaa heeraa addunyaa biyya lafaatiin waan heerri addunyaa international ju ka Oromoo qofa odoon ta'in ka Oromoo addunyaan sanuma dalagaa jirti amma kanuma Oromoo dalagaa jirti kanaaf deebisuu danda'an lola gartee hogguta kan dhaamne kanaan ammallee wareegama biraatiif qophaawaa jechuun kun waan ummanni biyya saniitii fi ummanni Oromootii fi ummanni Oromiyaatii fi ummanni biraatis itti yaaduu qabu jechuu wareegan taane kan nama kafalchiisuu deeman kana irratti yeroo isaanii laallat qixxee waan abbaan laallat garuu abaa ofii kafaa'oon waa'ee daangaatii fi waa'ee nama dhumuu kana dhaabsisuu danda'anii mootummaa kana isaantu bulchuu danda'a itti kennannee jangaa warri walgahii isaanii wajji godhe haatee bareeddii jennaan karaa kana dhuftii jee kun waan namaan dogoggorsuudhaaf mootummaan kuni
mootummaan federaalaatii fi mootummaan naannoo Oromiyaadha waan isaan dalagani ajandaa isaan namaa baasani Oromoon torbaanuma tokkoo fi lama waccee callifti jaaniiti kana akkamitti dandeeyti akkana qabaatan yoomi asi warri waajirri isaanii duraa cufamee miseensa isaanii duraa hidhamee isaanuu hidhaa dhaabbataa jala jiran akkamiini hayyoonni walgahee kun kana isinirraa barbaannaa imaanaatti kennanne jaan kana ummata Oromootiidhaaf hindiisa bakki duuti silaa gartee akka gaariitti itti heddummattu Oromiyaadha ana isiniif hindiisa lammata dhiyeenyuma kana sooreyyii Oromoo irratti sooreysa Oromoodhaa tokko kan Oromoodhaa Jimma keessatti finxaaleeyyiin ajjeeftee jechuu nama daldalatee bulu maaliif isarratti xiyyeeffatan nama qabeenya qabuutu biyyaa waa godhuu danda'a roorroos falmatuu danda'a warra ala jirullee isaantu gargaara janiiti hidhannoo warra kana hidhachiisan ummanni Oromoodhaa kan gartee Jimma iyyataa turee jechuu finxaaleeyyiin tun qawwee bitataniiti lafaa qaban taheeraatii fi taheeran ta'inis wanni kun waan lubbuu teenya gaaga'u janiiti ajjeesaniiti itti dhiichisanii jechuu nama kana sooreysa Oromoodhaa kana kan hidhachiise itti aanaa muummicha ministeera Itoophiyaadha Dammaqaa Mokonniniitu hidhadhaa jeen amaarri Oromiyaa keessa jirtan amaara qofaa miti kan Oromiyaa keessa jiru sabni Oromiyaa keessa hin jirren jiru ummata Oromoo naa qalbifadhaa waan kana hoggummoo isaaniin hidhadhaa jan takkaa sabni tokkolleen sabni gartee 84 Oromoo dabalatee kan Oromiyaa keessa jiru roorroon irra geesseen beeytu ragaadhaa wajjin isiniif Soomaaleen gaafa qe'eerraa Oromiyuma keessa daangaa Soomaalitti gaxaanurraa buqqiftee Oromoo qe'eesirraa buqqiftee qabeenya sii saamtee waan ni goote Soomaaleenu keessa jirtu tana walqixa biyyaa Wallagga jirtu Walloo jirtu Jimma jirtu Baalee jirtu Harargee jirtu Finfinnee jirtu Shawaa jirtu takkaadhaa qe'eensirraa hin cabne Oromoon heerri gadaa isiidhaa waan dhoowwuu qaba namattis buuteen beeytu dhukkuba harreetiif fardan gubanii santu godhe kun maal balleeyse nu keessa jira wajji jiraachuu beeyna nuti saba fedhe wajji jiraachuu beeyna maal irratti gaafa duraa hogguu roorroo akkamtu saba Amaaraa qofarra gahee sabni Amaaraa akka hidhatu labsi kun labsame waan dabarrees yaadadhaa Oromoon ilmaan Oromoodha yaadachuudha qabnaa jechuu kanaafi waan Oromoodhaan doorsisan Oromoo keessatti hidhatanii kikiriin takka hooqaate yoo mana tokko keessa namni tokko gartee ilmaan sadii qabaate abbaa wajji afur ta'e qawwee 8 mana isaanii jira lama qabanii waan hamaatu geggeeffamuu ta'a Oromiyaa keessatti qawwee dachaadhaani sabni Amaaraa qabaata akka namni itti dubbatan jiru miidhaan irra gahee hin jiru miidhaan mootummaan naannoo Oromiyaatis irraan gahee hin jiru akka saba Oromootti illee namni irraan gahee hin jiru akka dhaaba siyaasaatti illee warri bilisummaadhaa fi birmadummaa fi Oromootii fi walabummaa Oromootiif qabsoo godhulleen takkaatti hin gufanne qabeenya isaaniitiin tuqa nama isaaniitis kan tuqa hin jiru roorroon addatti isaanirra geessee dachatti qawwee hidhadhaa jedhaniin kun eeysaa dhufte eega namni kun du'e qawwee isaan itti hidhani mana mootummaa keessa ka biyya san bulchuutu hidhadhaa jeen arra sooreyyii Oromoo ajjeesaa jiran wanni kana godhaniif qaroo Oromootii fi qabeenya qabu wanni ajjeesanii fi doomaa fi hiyyeessa walitti hambisaniiti akkan sossoone jiilchuu waan juuf deem kanas mootummaan harka keessaa qaba ummanni Oromoo akkasitti hubadha Abiyyiin Jimma bashaasha dhalateedhaaf waan tokko wanni isaanii godhan jiru Oromoofis wanni godhan jiru ummata biyya saniitiifis wanni godhan jiru gadaasaa keessatti manni murtiidha herri jiru herri kabajamu waan tokkotu milishaa tokkotu nama ajjeesa hogguu ajjeesa yaada Shanee qaba ji'ee barreessa koree nagayaa jedhanii dura ta'an koree nagayaa kun muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ilaa haga araddaa ka jiru isaan ajajama nama ajjeesaniis hin gaafataman nama manni murtii gadhiise poolisaa qabee ol deebise herri jiru biyya san Oromoo isinoo qophii akkam qabna nuti waan ammarraa kaaneetti yaaddatuu qabnuu jechu bofni abbaa if maraa jee waan lafatti hidhanii gaalatti fe'anii jiran qophii arra gooneetu rakkoo fuula keenya dura jirtu nu baraara kanaaf arra osoonif namni sooreysi saba biraa tokko haala gartee ilma Oromoo ka Jimma keessatti abbaa qabeenyaa ka finxaaleeyyiin ajjeefte kana osoo kan saba biraa ta'e balaa biraa bu'a guyyuma lama hidhii ciniinnataniitum cal kun nun baasu
tokko tokkotti islaamana namaa dhadhawaa jirti ammallee qophaa'uu nu feesisa. Sadaffaan wanneen irratti saamicha ummata Oromooti Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru. Saamicha kana biyya tana mootummaa jira, heeraa biyya tana jira jechuun hin danda'amu amma. Naannumaan ani itti dhaladhe dhiyeenya kana galgala nama hukkaamsanii makiinarraa buusanii nama hukkaamsanii naannoo mataa haraatti warra asabootii fi mi'eessoo irraa bahe kan nuti beeynu hukkaamsanii miliyoona 2 gaafatan gaxiisanii dhiifna jedhanii galgalaas qabanii ka ganama deemuus qaban akkasumatti makiinaa lamarraa buusanii gara nama 15 ta'a miliyoona 2 gaafataa jiran tokko ka biraa bahe maali namni gartee namuma fira kiyyaa faadhaatu keessa jira akkasii namni jiru yoo jiraate as baha jechuudha naannoo mataa haraarraa qate maali fi janii namoonni nama saamu kun maali janii hogguu gaafatan aboo waboo fakkaataniiti kanummaan mootummaadha shurrubbaa fi kaa'ee karaarra nama achuma taa'aa jedhan ammaas hin deemuchi hay namoonni maali fi akkamitti achuma taa'aa duube jennaan hay bari kuni shanee mootummaan qopheeffatte sadii kanuma isaan jaaraniitu nama saamu jiraa jedhan nama tokko miliyoona 2 gaafatan ummata mannirra diigamaa jiru marree koordariidha jedhanii qabeenyaan hin kafalamneef biyya abaari itti bu'e biyya ifiifuu rakkoon as gahe hagi birri dachaa meeqaan itti dabalamee namni hiraar ta'aa jiru namootuma kana biyya teessanii weerarame ka'aa jechuun ta'an amma namni kun qabameeti miliyoona 2 gaafachaa jiran biitti tun biitti humaa badiin qabdu bulchiinsi sirna kana sirni heerri biyya san keessa dalagaadhaan jiru kumarree fuusanii jaa nama namni murtiidhaa gadhiise meeqaatam quba qabdan yaadadhaa namu amma namoota ciroo asaboot mi'eessorraa gara finfinnee deemu warra galgala deemuus akkasii makiinaa takka irraa buusanii warra ganamaas dhufe ha galgalaatu saamame ha galgalaatis qabame ha ganamaatis qaban mootummaan waan kana quba qaba warra isaan bobbaasanii akkana nama godha hay miliyoona 3 jaa nama ammoo asirratti warri komantii barreessan namoota gartee qabamee gaafatan kana ragaa wajjin maqaa isaaniitii wajjin yeroo gabaabaa booda isiniif hin dhiyeessaa akkasitti warra chi rabbi nu haa godhu saamichi kuni kalafaatis akkasumatti jira kalafaatii fi wanni hundi akkasitti jira gaafiin oromoodhaa bilbiltuun amma jirtu waa'ee daangaatii fi waa'ee addara'ee biyyootii fi waa'ee dirree dhawaatii fi waa'ee jijjigaatii fi waa'ee finfinnee waa'ee matakkal kana qofaa miti nuti dachii teenya nuutu beeka walloo wallaggaan bahaadhee akaabaa kibbaan baalee gujiin booranaan nuutu beeka harareen waan gootan nuti taakkuu takka oromoo waan namaan barbaadu dabarsineetis keenyan kenninu warni ammaan tana gartee kana fidanii fi waa'ee kaafaawwatii fi abaa'oo fidanii mari'achiisanii dhaabni oromoo walii galee kana miidiyaadhaan farsaniif oromoo hin daguu waan taateef hin dagamina afraffaa waa'ee daangaa oromooti daangaa oromoodhaa daangaa keenya nuti affaariin eessa dhaabbataa ni beeyi gama iissaatiin eessa dhaabbataa ni beeyi gama ogaadeeniin eessa dhaabbataa beeyi bahaanis dhihaanis walloo wallaggaanis waa'ee daangaa oromoodhaa laalchisee dhiyeenya kana waa'een dirree dhawaadhaa finiinteet lafaa kaate hogguu waa'ee dirree dhawaadhaa kaasu gammachuu qabu takkaan ibsadda oromoota ilmaan afran qalloo dameen horteen ilmaan dagaa sadeen dagaa silaa oromoo tana beeytaa akka lafeessa tawwaati walumaan cabsanii ilmaan sadeen dagaa keessa kan horteen oolee sadeenii ilmaan gurguraadhaa as bahanii
bey magan nuti Oromoo dirree dhawaan qubsuma teenya nam tokko nu wajjin qabu jan ulfadha tana tabarbaan ulfadha horaa bulaa dagaagaa deebana akkana garuu wanni itti gammadu ammaas takka Oromoo ta'ee uumamuu kiyya Rabbiif galata galchee ani abbaan kiyya ilmaan bareentumaarraa hortee murawwaati haati tiyya shanan bareentumaarraa afran qarloolraay ani walqinni tokko hortee murawwaa walqinni tokko afran qallooti lolaa sogguun seenu ilmi eessumaani dhaadata gosa isaatiin dhaadatu mana maa gosaan dhaadatu edana kanaas kitaaba finneeti waa'ee gadaarratti isin barsiif namni eessumaniin dhaadata malee ogguu lola seenillee if dhaadheessa malee namni gosaan walitti hedduu tuni wallaalumaayyee dilii xixiqqishoodhaa dilii udoo inni dhiqu uduumaa dhiqatana umara koomiti kana walitti dachaaneeti gaafa waa'ee gosaa sirna gadaa keessatti gahee gosaa ogguu wal barsiifnu achirraa arkuu dandeenya sanbooda tuni ni hafti nama gosaa wal arrabsuuf gaamiiduma kanarra waan garruufiin agasitti gufadhee dhiifama na godha kanaafi hogguunif gartee eessumman kiyya kaniin ani ittiin if dhaadheessu yoon dirree lolaa seenees battala lolaa seenees sanirraa tokko jechuudha gurguraan kalee ilmaanuma abbaa tokko adda baasanii waliin cabsuudhaaf kaansan hin ta'u janabu jiraadhaana baga ati tiyya teeysan taate kanaaf asirratti waa jechuu barbaada dhakaa bakka san kaayan kayissa achitti gartee seenaa isaa namaa achitti kaa'uu deemu dhakaan san darbamuu qaba yoo yeroo gabaabatti dhakaan san dhakaan bu'uuraati jedhamee kakaa'ame san ka'uu baate rakkoo dhuftuuf abbaa kaayee fi abbaa waan san ajajee beekaa jechuudha akkanumatti biran kun akkanumatti hilaa wal bira dabruun hin jiru yoonii fi gartee siidaa shebba kiriisa phaloo ka bakar waaree ka jaarraa abbaa gadaa jabuutii keessa bakkanaa kannan harkee faraqaa wal dhiqaa ollaadhaa seenaa nama kanaatis nama jabaa nuti qabnu nuu beekaa bakka nuu kannaa fi siidaa nuu dhaabaa gujan yoo jara sadeen kanaa nuu dhaabe isa sanachinni dhaabbataa jechuu kana ummanni Oromoodhaa ka bahaa ka dhihaa ka kaabaa dachiin tuni qubsuma ilmaan afran qalloo taatus dachii Oromooti akkuma kaleessa kaatanii falmatanitti oduu addaan gamaa gamanan jen dhakaan bu'uuraa ka kaa'ame san afata isaa hadura abbootii teenyarraa dhageenya ka jee abbaan gadaa Oromoodhaa afran qalloo bakka isaa waa afataniitti gurguratani lafa Oromoo dhufanii Oromoon akkasitti hubachuu qabdan nam tokkochi humaan qabu lafti lafa Soomaaleetiin akkuma Oromiyaa keessatti sabaaf sablammoonni fedhan wajjin jiraachuu danda'utti heera Oromoodhaa fudhatanii warri nu wajji jiru nu wajji arras boruus fuulduraas nu wajji jiraachuu ni danda'an achitti immoo siidaa nama jabduu nama isaanii ka jabduu dalagee finnee dirree dhawaa keessa siidaa dhaabna yeroo gabaabatti wanni kun achirraa ka'uu qaba yoo kun hin godhamne rakkoo dhuftu hundaafuu abbaa waan kana godhee itti gaafatama kanaafis Oromoon bahaa dhihaa itti qophaa'uu qabdan kana reefu walitti dubbadheetiin jira waa'ee kana ammaan tana abbaa ofii kaafaa oo kennan kaleessa hoomaatti hin kennin haa itti kennanii wanni waan gaariidha yaani irratti haasa'u warri itti kennillee waan gaarii itti kennan dhugumatti waan kana abbaa ofii kaafaa oon karaa nagaatiin qabsaawaa jira waajirri isaan jiru cufanii jiran dura ka kaafaa oo cufan jarri kun Oromoo biratti umrii isaaniiti Oromoodhaa qabsaawaa turan kabajaa qabaniif ulfina qabnaafis arra duuba waan kana isaantu dandeehaadhaa fi murtiin kun itti kennanne jedhanii dabarsanii itti kennatanii bullee oollee garra arra dabree boruu fi iftaan itti ilaalla yoo borullee guyyaan alada ta'e isiniina dalagaa manni mootummaadhaa bakka juubanaadhaa waan inni tokko jaaramtee daangaa isaanii bakka deebi'aadhaa daangaa Oromoo keessa daangaan Oromoo asitti jedhanii mootummaan naannoo Oromiyaatii fi abbaa ofii kaafaa wadiisi mootummaan naannoo Oromiyaatu hin danda'u caffeen walgahaa ooltu sun shimallis abdisaatii isiinuu mirgatti hin qabdu kan akka gaariitti hubadhaa dhugaa walitti himaa faarsee bulaan ta'inaa ummanni Oromoodhaa bufni abbaa if mara qophaa'e
abbootiin gadaa Franqalloo gumiin gadaadhaa ban gadaa Franqalloo bara 4 dabree jira bara 4 irratti gumii yaame waan tolee fi waan hammaate mijjaa gadaa kanaatii fi baallii tanaa gilgaalanii jiran osoo san gilgaalanii ittuma if barree afata isaa jechuun fi obboleeyyani nama nu jaalatutti abbuma fedhe adii fi diimaa fi gurraachilleen obboleeyyani balii aadamummaadhaan Oromoodhaaf heera gadaa akkasitti ajaja Oromoon wararii fi mararii fi carariis keelloo dabalatee wajjuma jiraatti gumii sanuu godhatanii jiran kanaafuu hogguunif bakka isaan gumiin gadaadhaa Franqalloo baate maaltu tanaan dhufee mari'atameeti dhakaan bu'uuraa kun kaa'amee jedhanii hin gaafan kanaafi isinilleen gumii yaamaadha hujii bara 4 gilgaala abbootii gadaa qofaame wanni kun kalaalu hayyoota laala ulamaa'ii teenya laala islaama kiristaana waaqeeffataa hunda laala abbootii amantiitii fi abbootii gadaatis laala hayyootaas laala ummataas laala dhakaan achi kaa'ame san bakka sanii haa ka'u gaafni bakka sanii waajaaramu kuma reefuun tanaasoo kiyya keessa isinii tuqetti gaafa ka sheebba kirii saphalooti fi ka jaarraa abbaa gadaa ka bakar waare jabuutii keessatti isan wayyame fidee achitti jaara nuti hayyamnee fi hayyama keenya mari'annee mootummaan qoftiin godhuu hin danda'u kana biitti ta ummataati ummataan mari'ata ana nu baanin naqan kanaafu itti qophaa'aa har'aas bakkuma kalee jirti falmiin dirree dhawaa kaate haga kuttu addaree biyyootti haga dabartu jijjigaa kalee yeroo faga gartee godee tolfatanii yeroo fi kennamteef kenninee asanalii kenneefi mallas ajajee gaafas Oromoon Somaalee dhoqqatte deebi'anii nu boolleeffatanii hawaashii gadi inuma deenya kana tokko ilaa Finfinneetu jaa'u gartee haasawaa kana yoo jala deemtan ta'e kanaaf achitti itti dhufuu teenya kan akka gaaritti dhaamsa kiyya kana walii hiraa baadiyyaa fi magaalaadhaan naagaa abbootii gadaatii fi abbootii amantiitii fi hayyoo warra biyya lafee fi lafaaf quuqamu biraan naagaa waa'ee daangaa hogguun asii bira kute rabayeetiin jira shanaffaan waa'ee sheekkotiidhaati waa'ee sheekkotii kana har'a haasawuu wanni na feesisee fi tokko social media kanarratti gurbaa tokko ka sheekkotii arrabsu arge obboleessa wayin siima sheekkotiin bakka bu'aa ambiyootaati qeequu ni dandeeysa qeeqi arraba akkasiisan gorsa si haa ta'u akkamitti nama yoo ati duute janaazaa sirra salaatu arraba akkasii isaanii quuddite isaan kana tuquun asaaboota tuquun ergamaa rabbii nabii Muhammad tuqu nageenyaa fi rahmanni rabbii isarratti haa jiraatu gaafa kana tuyte ati rabbii wal dhabde yoo wallaalaaf ta'e yoo hubannoo dhabaaf ta'e ka jecha san ulamaa'itti quudhitu taate bahi deebii dhiifama gaafadhu qeequu dandeessa qeequu dandeessa wanni qeeytuuf akka sii tolanii fi akka lafaa fi lafeef tolaniif qajeelloo fuulduraatiif qeeyta arraba akkasii amanti diintu quraanaa fi hadiisaan mataa isaanii keessa jira kanaan taphni ta'u obboleessa feetee islaama ta'i ati nama islaamaati namni ulamaa'ii akkasitti jecha akkasiitiin arrabse wanni gara ulamaa'iitiin dhufe taphni hin jiru manni murtii ka wal dhaaban hin jiru sigalee maaliif jennaan bakka bu'aa nabiyyootaati amantiin tunii fi quraana hadiisni tuqamee nabiyyoota tuynaan ani beeku tanaatummaan laalladhu hogguun kana jee bayi dhiifama gaafadhu tuqamuullee hin danda'an namni biraalleen kafa fuuldurallee tuquu teessu yoo jiraatte kanarraa baradhu qeeqi wanni qeeqaniif yoo gartee akka waa toluuf waan dabe akka sirreessaniif dubbadhu
ammoo arrabni isaaniin hin malle amantuma takkaanu nuti akka islaamaatti ana amantiin tiyya islaamaa wanni na ajajju ergamaan rabbii nabi Muhammad nageenyaa fi rahmanni rabbii isarratti haa jiraatu amantii namaan tuqinatti nu barsiise amantii namaa akkantu islaama jechuun nagaya jechuun kan amantu ka amantii namaan tuyi nuti immoo Oromoon akka sabaatti amantii sadii qabna islaama kiristaana waaqeffataadha waa lama qofa addaan qabna waa hunda waliin qabna wanni lamaan adda qabnu maali amantii fi jaartii qofa obboleessa akkasitti hubadhu sigale ati eega nama islaamaa taatee shaadaa qabaatte laa ilaaha illallah muhammadur rasuulullah qabaatte amantii teetii sin tuqin tanamaatii sin tuqin hin tuysiisin yoo ati irra akkasi gabbaatee ulamaa'ii khaliifaa bakka bu'oota nabiyyoota kana arrabsite diin tuyte ilmi namaa amalli isaa adda ta'uu danda'a dhagayi wayiinsi maanis qeeqa akkaati qeeqaniin qabaaf qeeqa saniin tuqee dabra karaatu itti nafidee guyyaa itti nafidi maali yoo jette aangoo paawara guddaa qaban sheekotiin qeesoon warri waaqeffataadhaa warri caffee qurroo abbootiin amantiidhaa mootummaa kanallee daba jiru rakkoo isaan namarraa gaan wal gayanii dhiibbaatti godhuu danda'an humnaa fi paawara qaban san ittiin faayidoin amantii islaamaa keessatti namni nama tokko jeese ja abbuma fedhe haa ta'u islaama kiristaana amantii fedhe warra dhaqatti amanuu fi warra qilleensatti amanullee haa ta'u uumaa rabbii kana namni ajjeese lubbuu baase akka nama addunyaa tana guutuu fixeetii ja kammoo du'a irraa eewalee akka nama rabbiin addunyaa tanarratti uume hunda du'a jalaa eewaleetii ja ulamaa'ii teenyaan nutti hime tanaaf islaama jechuun nagaa jechuudha warreen amalli namaa kan nama jibbu ni jira amantii beekee namni amantii namaa jibbuu fi hin dhabamu horii hedduu keessaa qabeellaan hin dhabamu obboleessa kiyya kanaafuu ani waan hin qeequ qaba akkamiyyoo jettee amantiin kiristaanaatis akkasumatti ajajji nama jeesuun cubbuudha jette sigale kanaafi duuba hogguu namni du lala mootummaan har'aan tana biyya bulchaa jiru kun kaphiphiidha alatti illee warra amantii jaarrate sheekotii jaarrate warra amantii kiristaanaa qeesiyoota jaarrate paastara jaarrate koominitii qabate afooshaa qabate nama hawaasa namna hawaasni kun hawaasa keessa dhageettii qabu ka hawaasni jala deemu hunda qabatanii jiran sheekotiin daawaadhaaf biyya alaa dhuftu dalagadha diin keessan qabadha qaraa qabsoodha jettanii wanni walii gaddeemtan hin jirtu akkana fajaan akkasi qeeqe kanan qeequ kanatti sun amala abbaati abbichaan qeeqa isummaan sunu yoo garte abbaan fedhe yoo ta'e warra akkasitti garte ummata kana hagoogee qabee akka Oromoon haqa fi hin dubbanne ka godherra tokko warra sheekotii amantii islaamaa qaban kaan qeesota amantii kiristaanaa hordofan kaan warra waaqeffataati arra sheeyni tokko waan akkanaan godhina hogguu jaan namni akka malee dhagaa namni amantii islaamaa qabu qeesonni baayibila qabatanii waangeela lallabanii akkanaan godhina ja'anii ummata amantii kiristaanaa hordofutti Oromootti hogguu himan ummanni ni dhagaa warri waaqeffataatis akkas ammoo namni lafa fi bilisummaa ifiitiif lafa isaarratti qabeenya isaarratti jaartii isaarratti wareegami jaa amantiin kanaaf hin goone dayyuu isaa rabbi jannataa'uun arku jaa amma gaa akka lolle akka gartee hin falman sheekotiin qooda guddaa taphataa jirti jechuudha bilisummaa Oromootti gufuu ta'uudhaaf qooda guddaa dalaganii jiran waan mootummaan kun itti kennu fudhatanii Ameerikaa Kanaadaa Awurooppaa bakka jirti ani waan dhugaa malee hin dubbadhu nama sheekotii tuquus hin fedhu tuqaa isaanii fuuldurallee nayyamu ammoo amala namaati sheekotiinis hundaa miti sheekotiin qabsoo nu barsiifte qabsoo sadarkaa kanaan qeesonni
Kaleessa gaafa waa'ee Oromoodhaa dura kaasu sheekotii fi qeessota irra wareegamee jira. Warra amantii waaqeffataa karra wareegamee jira. Xurree isaan taraaran irra deema. Arrammoo warri akkas juu jira. Maali? Kun takka dachiidhaan sobamee, kaan mindaa baasanii fi sobamee, akka Oromoon gartee qabsoo hin goone. Qooda guddaa godhaa jiran. Kun dhugaa lafarra jiru. Eenyu yoom hojaan nu bira jira maqaan isaanii isinii gabbaasuu dandeenya. Eessatti daawaa kamirratti? Yoo tana mee fakkeenyaa fi waan tokko isinii hima. Minisootaadhaan dhaqe. Minisootaa hogguun dhufu. Guyyaa Jummaadhaa. Sheek imaamtichi seenee hogguu assalaam alaykum jee azaananii khutbaa godhuu deeman san booda ilmi namaa kasibira taa'ulleen sin dubbisu cal jetteeti khutbaa dhaggeeffa akka nama salaata hidhateeti. Keessummaatti nutti dhufee isaantu daawaa nuu godha irraa federaala irraa dhufanii hogguu jan federaala Ameerikaa irraa dhufanii waan see'uu biiti. Dubbatu wayitaare eedaa federaala Itoophiyaa irraa ergamanii dhaqan afaan Amaaraatiin daawaa godhuu eegalan. Yaa jara keenya warri dhaggeeffataa jirtan. Yoon dogoggoree isaan keessanii karaarra ndadeeffadhaa isin malee nama biraan qabu Oromoo malee. Mee maantana Oromoon afaan Amaaraa malee hin beeyne. Afaan Amaaraffaadhaan daawaa irra godhuun ni jirti. Mee Minisootaa dhufanii daawaan afaan Amaaraatiin namaa godhan federaala irraa ergamanii. Kuni mallattoo takka irraa tokko beeka. Eenyu ijoollee biyya saniiti afaan Amaaraa beekamoo? Dhaloonni qubeedhaa gurguddummaan biyya keessa jiru cinaan tokko afaan Amaaraan beeku. Eenyutti daawaa godhuudhaaf dhufa jarrisan. Nuti biyya alaatti Ameerika Minisootaa keessaa fi Kanaadaa Awurooppaa guutte sheekotiin guutte paastarri qeesiin guutte achi wanni nu erganiif hin jirtu. Deemaa uummata kana lafa qabaadhaaf ergan. Kun dhugaa lafa gubbaa jirtu. Kaleemmoo qabsoo tanatti warri qabsoo tana eegale sheekoti. Haqa keessan irra du'aa, lafa teessan irra du'aa, jaartii teessan, maatii teessan irra kajuu sheekotiidhaatu irraa dhageenyee nutti himan. Gaafa immoo Arsii keessatti sheekota qeesii fi daaqoonii hunda fixan. Tokko abbaa amantii kiristaanaa, abbaa amantii islaamaa sheeka dubbatu hin dhageenye. Ka waaqeffataa. Namni du'uun qabu ji'ee kafalmu dura abbootii amantiiti. Kanaaf an akkanatti hin qeeqa isa sababa gurbaa kanaatiin kaase malee annin beekaa hogguu achi ergani odoo isaan isin dhufne nu gaanuti. Wanni nu ga'u akkamitti akka nu ga'u sana gaafa gaaddisa fi eeyinee dubbanna. Guyyaa fi karaan ittiin nu haa dhufu. Ammoo aduun ganama jirti ilmi namaa ni dogoggora. Waa hedduu ta'a. Kanaafuu kanaas yoo godhan abbootii amantii tuquun dhoowwa. Hogguuniif amantii namaa hin tuqinaa je'ee ergamaan Rabbii Nabi Muhammad nageenyaaf rahmanni Rabbii isarratti haa jiraatu islaama ajaju. Warri amantii kiristaanaatii fi waaqeffataadhaa qabus dirqamuma kan amantii islaamaa sheekotiin qabdu qabaa jechuudha. Cubbuudha jarree nama ajjeesuun. Amantii kiristaanaatii ajaja nama ajjeesinaa jee heeraan ala badiin ala manni murtii itti hamuruu ja'a. Amma gaa mana murtii maali manni murtii ammachiin jiru? Manni murtiidhaa koree nagayaa kiiloo 4 irraa ilaa baadiyyaatti ijaaramte sanii manni murtii sanii amma. Kanaafi akkasitti ergamteeti akka ummanni Oromoodhaa hin falmanne mootummaa kana cinaa dhaabbatee alattillee ummata Oromoodhaa akka inni dhugaa isaan falmanne ka godhu sheeka amantii islaamaa qabu, qeessota amantii kiristaanaa qabu, warra caffee qurra warra waaqeffataati. Dhiisaadhaan jaan kanallee niin karadha. Ammoo kanaafuu mootummaan kun mootii aadilaa miti. Nama waan namni bara guutuu dalagate. Karaa darraatiin dhiyoo hogguu Oromoo buqqisan. Oromoo buqqaatee dhufte san akkam hammas bakka jiru kaan achii dhawa mootummaan asii meeshaa gurguddoo irra darbata. Dhaga'uun oolle sheekaa fi qeessonninis
nama gabbaasanii dirree irratti gartee dhawan haadha abbaa duratti waraanni mootummaadha milishaan mootummaan ajajamtu humni ati addaa hogguu gootu dhagay woolaniiti dhugumatti abbootiin amantii Oromoodha ka Islaamaa ka Kiristaanaa ka Waaqeffataa sanbira kutaniitu barra akka nuti hin qabsooyne alatti qabsoo qacam diinuma kee bilisummaa baase dhaamni ati jalatti hiriirtee bilisummaa baaftu hin jiru warra akkana jirutu jira akkasi qeeqa kanaan qabaafan ifa bilisatti kanaaf waan kanarraa akka qusatanillee maqaa rabbi lubbuu isaanii taarka rabbii jirtuudhiin kadhadha ka Islaamaatis ka Kiristaanaatis ka Waaqeffataatis ummata Oromoodhaa ergaa mootummaa kanaa fudhattanii hin dogoggorsinaa biyya keessaa fi biyya alaatti illee tanaan isin kadhadha mee waan tokkoon isin hima an jalumaan deema hin tokko nama sheekotii dogoggora isiin gooteefillee itti gufatu hin fedhu namuu na beekan bakkaan jirutti ilmaan Oromoodhaa ka Islaamaa ka Kiristaanaa ka Waaqeffataa na beeka dhiyoo tana gaafa Jawaar Mahaammad Dr. Abiy siin ajjeesan anjeejee dhaamsa dabarsuudha na ajjeesuun dandeessuun jeeni ayyoon tiyya ani ilma silataati gorgis faadha itti yana sheeyni keenya tokko kan Minnesota jiru wanni kanaatun bida shirkiidha jeet Jawaar gosuudhaaf jecha san qofa qabatee as bahee dubbate maa dubbataa miti haa dubbatu waan Quraana hadiisni isaa jechu maaliif isa kana qeeqa wanni kun gaarii mirraa gorfame jechuu isaan Jawaariin jechuunsa bareedaadha amantii isa jaja garuu sheeka keenya ati leeniif beektaa uummanni Oromooti illee si beeka gaafa sheekotii fi qeesota fixan shirka keessatti arsii keessatti bakkayyuu fixan si dubbatu hin dhageenye mootummaa kana bahee si qeequ hin dhageenye Quraana hadiisa daliilchite kana gorsa kana gorsina amantiin Islaamaa waan sanin nama ajajju adda qoodden jiru waan karaa rabbii irraa alaa waan bidaa ta'ee fi waan haraam ta'e himuu hayyabanan gaafattu dirqama rabbiin si kennee dirqama kee ba'aa jirti sanoo maan bayin yeroo hedduu dhaaba bilisummaatis nuti hin beeynu nuti qabsaa'oota diini jettee hogguu ati kana dabarsitu seen arga si guyyaa tokko mootummaa kana mafitu dhiisa je'ee Quraana hadiisa daliilchee mootummaa kana qeequ sin garre arraatana dhufnaanu maana gartee ani sababa gurbaa gartee sheekotii arrabsees an kabajaan si qaba yoo ati dogoggortellee namni si kabajuu qaba sababni isaa diin qomatee jiruu fi abbootii amantii irraa tokko waan taateef ammas kabajaan si qaba akkasitti na hubadhu namni guyyaa shanyii facaasan buuza namarraa hafe guyyaa hagaay dhufa jaanii kaan guyyaa baay'ee guyyaa haramee dhufa dhugaa cubbuun mootummaan kun uumaa rabbii irratti dalagaa jiru sitti mul'atee daawaa irra goota jeetiin abdadha horaa bulaa dagaagaa deebana hatti aanuuni walii dachaana arraaf isinittiin dheeradhee ijarraa naan bisa isinis umrii dheeradhaa naafillee kadhaa umriin dheertuu walii kadhannu immoo tawaan gaarii dalaynu irratti umrii dheertuu waan gaarii keessa dalagattan waan rabbi jaalatu keessa dalagattan ilmaan Oromoo ka Islaamaa ka Kiristaanaa ka Waaqeffataatii fi uumaa rabbiin uume ka addunyaa kana hunda umrii dheertuu rabbi haa kennuuf ka keessatti waan rabbi jaalatu dalaynu tanaan anis isinii kadhaa waliif kadhannaa tarraa asirratti hin tuttoo hidhadhaa walii dachaanaa dhaamsi kiyya kamaayyiidha irraan deddeebi'een fakkaate waan irra deebi'eef hin qabu ibiddi dirre dhawaadhaa qabate guyyaa salama moo sadii hunoo kaafaa ofii abaawos teessisaa jira itti kennannee akka bakkatti deebitu hundi akka bakkatti deebi'u Finfinneen Oromiyaa jalatti duraanis ta'u Oromootii qabeenya Oromootii jedhanii wanni achii kaate tun haala bareeda deemaa jirtee dhakaa san akka darbitan dhakaan san hanga bu'uura Shebakrii Saphaloota Jaarraa Abbaa Gadaatii fi kaan Bakar Waaree yoo Jabuutii keessatti anis Abbaa Gadaati bakka naa kennan ni kennanaaf nutis harki faraqaa wal dhiqaa kana achitti dhakaan san achirraa ka'uu qaba ammas biyya san sabni lama bulchuun inuma akkan jirre ammarraa qophaa'e Oromoo dhagayinaas seema qeeteetii qe'een namni lama bulchu maaliif maal ta'uudhaaf kun umrii dheereeffachuuf mootummaan TPLF godhe Mallas Zeenaa godhe ka amma dhufe gadaa kana keessatti ka ilma abbaa gadaa isin jettaniin an injuunan
waan gadaa haasawanii jeetumaan callise malee kan marra jiru waan gadaa dalagaa jira miti. Karaa gadaan itti deemuun beeku.